si kennuu danda'a isa Yesuus istuun hin dhalatiin kan maqaan isaa mogga'e bar. Tole maaliif garagara ta'een jedheem kakuu haaraa keessatti Yesuus jettee moggaafta. Kakuu moofaa keessatti Amaanu'eel. Hiikaan Amaanu'eel Waaqayyo nu waliin jiraadha. Hiikaan Yesuus hoo maal? Hiikaa Yesuus yeroo jettu ilma Waaqayyoodha ka. No, waan inni jedhe na dhaggeeffadhu. The word Emmanuel means God is with us. Lakuno sinda balalaale akkanatti sii gale. What does mean Jesus yookiin Yesuus? Innoo maal jechuudha? Emmanuel jechuun Waaqayyo nu waliin jiraadha. Hiikni isaa achitti. Asitti immoo dhufee maqaa isaa Yesuus jettaa'edha. Kunuu garaagaradha. Contradiction. Hiikaan Yesuus hoo maalidha? Ilma Waaqayyo. Eessarraa akkana jedha? Eessa? Si kennu ilma Waaqayyo. Waa ilma Waaqayyo jedhu Yesuus jechuun hiika Waaqayyo waan ta'e amma dictionary irraa nu hiikiyati Google seeniiti translate nu godhu. Yesuus jechuun Waaqa jechuudha. Gabaabumatti Yesuus jechuun Waaqa. Siifaa galu. Abdusee itti fufa. Ajaa'ibna. Guddisi taap goona of guddisi. Isa kanaaf immoo si kennu ragaa. Yesuus Waaqaan jedhu baafnaan immoo nama kana jiru kuma tokko fudhattee charchii biraa ijaarrattaati. Inshallah. Yaa dhaggeeffadhu gasiin kenna Yesuus Waaqa ta'uusaa. Nuken. Yohaannis Taataappii godhaa galatooma. Yohaannis 8:38 Yohaannis 10:30 isaan kana lamaan dubbisa. Tokko na daallannuuf teksii kofitti tokkodha. Yohaannis 8:58 Yohaannis 8:58 fidee al tokko. Okay, Yohaannis 8:58 Yesuus immoo deebisee ilaa Yesuus waaqummaa Yesuusidhaan an barbaadan. Abrahaamotun dhalatin hin jira jedha. Anuunan Abduseenis otoo Abrahaam hin dhalatin jira. Hundi keenya iyyuu jira Abrahaam salachuusaa dura. Abrahaam dura ture nuti hundi keenya iyyuu. Haayidenis ture. Abarsaanis ture. Hawwiinis ture. Hundi keenya iyyuu ture. Ati waggaa 30 waan caaltu natti hin fakkaattu yoo guddatte 50 taata kanumadha. Maarree Yesuus waggaa bara 2025 irraati kan inni ture. Sakana dubbisi sakana. Akka Itoophiyaatti 2017 akka warra sunitti 2025. Yohaannis 8:58 dubbisati. Al jedhi. Naa dubbisi. Bareechi. Eeshi. Ilaal Yesuus immoo deebisee. Walumaan isinitti hima. Abrahaam utuun dhalatinuu ture. Anuu tureen siin jechaa jira bara. Hundi keenya iyyuu turre. Abrahaam dura. In turre. Bareechi dubbisee bareechaa dubbisaa fi qimamii itti godha. Akkan ture ragaa kan qabu si himu. Inni Waaqadha iyyuu ture ati immoo eessaa turte reetoo kun waggaa 20-30 caaltaa reetii. Na dhaggeeffadhu sittan himaa. Laali Abrahaam dura turuu koo sittan hima. Yaada Waaqayyootiin qabamnee turre. In turre maal natti himta. Akkasuma soobdu hunda isaas akkasuma soobdee. Turre. Akkuma kanaa soobdee ilaa jala hunda isaa keessaati. Hunda isaa akkasuma soobdee isaa olii. Akkan sobne malee. Soba miti jiru. In turre eessaa turte mee waggaan kee mee qadati. Mee maatii haadha kee yaada Waaqayyoo keessa turre nuti yaada Waaqayyoo keessa turre. Otoo Abrahaamin uumamin dura turre hundi keenya iyyuu. In turre sobiin. Waan hin jirre naasayin. Obboleesso yoo Yesuus Abrahaamotoon dhalatiin dura ture raate anis ture. Silaa kan fudhattu hin qabdu mee Yohaannis. Yesuus maaliin ture? Yohaannis 10 immoo soo dubbisiisa. Yesuus maaliin ture? Yohaannis Waaqadha kaa. Lakki koo isatti deebina. Yesuus maaliin ture Abrahaam dura? Waaqadha Yohaannis tokko irra jira. Sagalichi jalqaba ture. Sagalichi Waaqa ture ofii isaayyuudha. Okay, kan ture hafuura moo qaamaan ture? Isa kana hin beeknu Waaqadha. Waa'ee waaqummaa isa kana nuuni waliin ittiin ture hin beektu ati isaanis. Bakka tole itti fufa Abdusee. Waaqessanis dhugaaf hafuuraan isaa waaqessuudha. No Omarraa bilisa dhobbuleessi. Rabbi si akka jedhu. Maali yoo soba keessana yoo fudhatamuu dide akkama jettee deemta ishii
Mee Yohaannis 10:30 dubbisi. Sagalee kana naan taaneef xumure waa'ee sagalee jalqaba sagaleetu ture sagalee waaqayyo bira ture wanti faana abdusee faana itti fufa. Sanamaa daa'imni nuu fudhatu eenyuun ni jedhani waa'ee sagalechaayyuu miti jechichuma kana eenyuun ni jedhe jedheen gaafadhaayyuu malee hin jalqabu. Anke immoo gaaffiin kee mataan miila iyyuu hin qabu abduse. Inde innumti amma jecha ammaa sagaleetu dura ture maaloo jedhu kun eenyuun inni jedhaaru kun. Atiyyuu quraana dheengadda jaarraa jeeffaa keessa dhufe amantii dhattee utaata. Dhiisi kaa obboleessonni kabajaanoo macaafa sarrabsaan jirru maaliif yoo akka tokko jecha tuffii dhiisi kaa. Amma nuti. Mee quraanni kun dhugaa ta'uu isaarra gaa maalii qabdati? Waan fakkaattii isaa tokko fidime ayyee yoo soba jette. Waan quraana fakkaatu aayaa tokko qofa fidime. Mee kan quraanarra hin jirre mee ati? Waan quraana fakkaatu tokkitti aayaa tokko fidiin jedhe ishee quraanni soba jettee shakkita yoo ta'e waan akka quraanaa kana jecha tokko uumiti fidime ayyee. Sana booda soba quraanni kun waan namni barreesse waan rabbiin biraan buune jennee sirkaa fudhanna. Fidime. Tokko sin gaafadha. Gaafi miti. Nama quraanni dhugaa ta'u wanti itti amanu tokkoffaa fakkaatii isaa waan quraana fakkaatu aayaa tokko jechuma tokko uumtee fiduu hin dandeessu waan ta'eef achumarraa dhugaa isaa mirkaneessan. Maal jechuu kee maal gaaffiin kee naan galle boo? Waan quraana fakkaatu quraanni amma jecha rabbiitii jette miti ati immoo lakkii quraanni jecha rabbiitii miti jetta yoo ta'e waan quraana fakkaatu aayaa tokko fidii jedha quraanuma jedhaa bar fidime kana jedhiitii fidadhuuti sana booda kun anuyyuu waan quraana fakkaatu fiduu danda'een jira sobaa jedhii na sobsiisi. Atamma caqasan sii kenne inni sirrii miti inni hin jenne jette isa eessaa agarte? Macaafa qulqulluu keessaa kan hin jenne. Macaafni qulqulluu kun sirrii miti kan jedhu naaf dandeessaa? Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu irratti Yesuus Kiristoos jecha inni dubbate jira miti? Kan inni waa'ee ofii dubbate waa'ee waaqaa dubbate ni jira miti? Iyya guutummaan caafata qulqullaa hafuuraan barraa. Yoo afaan Oromoo walii galle rakkoon qabu. Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu irratti kan waa'ee ofii dubbate, kan waa'ee abbaasaa dubbate, kan waa'ee ummataallee dubbate ni jira miti hin jiba. Ani kopheenteen kun nama dhaggeeffattu rakkoon maaf nama jala wulwul jettaan. Wilwil hin jedhinati. Hin hafuufin ila macaafni qulqulluu seera uumamaadhaa ka'ee amma mul'ata Yohaannisitti guutummaansaa rakkoon qabu ayyee haa ta'u siin mormaan jiru sanas siin mormiin gaafi. Gaafa namni kutaa tokko sii kennu sakana eenyu jedhe sakana abaluu jedhe sakana baluu jedhe jechuufi dubbate jecha kana itti dubbattee ibsi taafree rakkoon qabu fakkeenyaaf amma sagala sagaleen sun waaqayyo bira ture innumti waaqayyo ture kan jedhaaru kun eenyunni inni jecha kana jedhaaru. Jalqabumayyuu amileettiin Yesuus Kiristoosiin qeeqxuun qabdu folooyerii barbaacha kan asirratti baatu waan ta'eef. Nama kabajamaadha ergamaa rabbiiti nagaan irraa ta'u jedhaanii jirra. Jecha amma Yesuus Kiristoos. Egaa sirra ga'e egaa odoon maraatiin gabbuusiin dhugaa rabbi egaa amma seerri darbee fooloo minamini darbee waan biraatti kuta waan ta'eef ofirraa gabbaasiini yaada biraa dubbata. Afarsaanii nama narrabsu amantaan kun aan iyyamu tuuti na dhofte Yesuus Kiristoos diina keessan jaalladha jedhee nu barsiise malee. Ila rakkoon guddaan maali beektaa? Akka quraanaa sana diina keessanii warra sin lolan ajjeesaan jennan keenya warra sin lolan jaalladhaa diina keessan nyaachisa obaasaa malee ajjeesaan jenne bara. Ishi bakka yeroo takka dhaggeeffadhu ila tokkoffaa amma mee abduseen amma nullee asuma jirra namni kuma tokkoo kun as taa'ee dhaggeeffataara Yesuusiin qeeqaara. Hayyee waan ittiin mormituun qabdu Yesuus ragaa guutuu qaba siin jedhe hundi isaayyuu raajotaan dura dubbatame taatee Yesuus irratti ta'e hundi isaayyuu raajota. Waa'ee raajotaatti deebina waa'ee raajotaa waa'ee macaafa keessaallee bahe waa'ee quraana keessaallee bahe abduseen amma nullee as jirra qeeqaa jira Yesuus. Kanaafi afarsuu namni falaasama namni tokko fide miti akka quraanaatti kiristaana jechuun. Yeroo takka isatti deebita yeroo takka ani macaafa waa'ee quraana sitti dubbataa jiru amma maal jettee kaate abdusee ati foloowarsii barbaadda hamile matti Yesuus hin qeetu iyyuu hin qabdu jetteeni mi qeeqaa jira insi. Maaliif ila afarsu sababan akkas jedheefi amman dandeetti amman xiqqoo hubadhe hubachiisuuf gaafa deemu eenyu jedhee jechuun danda'u. Amma dubbatta. Inni diiniyaas hin bira jira. Diiniyaas hin bira jira nagarri fakkiinaa keessa. Okay, ilaal ati Joon sammuu kan kee kana qulqulleessi beekumsa qofaan deemi. Mormiidhaaf yookiin lola yookiin kubbaa miilaa taphataan jirru waancaa wayii kan fudhannu hin qabnu dhuguma nu hariinu waanuma beeknu irra hanga xiqqoodhuma waa wal hubachiisuuf malee kootu caalaa. Utuutti na arrabsite sin arrabsu ani. Qoy. Ati kiristaanummaan injifatee waancaa fudhatu hin qabu. Waan beektu na barsiiftaa yoo sammuun koo wanti itti natti himtu kun naa fudhatame jedhe wal amansiisudha. Walee
ati namoota ebeluutu natu injifate jennee injifannoo galmeessuuf asirra waliin dubbataan jiru. Anis kan isin Isa dhaamni koomentoroonni keessan jala yaa'anii fayyuma waan hin jirre Isi koomentaataroota habashee kubbaa miilaa keessa jiruttidha kan isin haasoftan malee akka amantii jechuun miira keessaa beekoota koo ati koomentiin firiidamiidha namni bashannanu yoo callisee taa'e hin dabbarama koomentuma barreessaa bashannanaa kan waa dhaggeeffatu no gaafiin kee amma maali beektaa wangala Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko sana jecha sana eenyuun dubbateedha mee naa ibsime eenyuun jedhu jechuun ebelutu jedhe jecha kana ebelutu jedhe yookiin Yesuustu jedhe yookiin Phaawulostu jedhe yookiin immoo Maatiyoostu jedhe Yohaannistu jedhe jedhiiti ifa naa godhe yookiin Waaqayyotu jedhe jedhiiti natti himi tokko eenyuun jecha jalqaba sagaleetu ture sagalee sun Waaqayyo bira ture sagalechi ofumaa isaatti Waaqayyo ture namni jedhe sun eenyuun jalqaba irratti abduse siif isa siin deebisaa isa si gaafa dhiifte jalqaba kan biraa gaaffii akkasii ila waan asiin jedhe gaaffii akkasii hin gaafatin gaaffii akkasiidhaanii in kufta waan ta'eedhaa fi evidensii tokko kufinna rabbiin achi onna kaasaati yoo kufes garuu akkan hin kufne waan hin beekuuf an gaafadhe rakkoon qabu kufaatii koo sodaatee sana Yohaannistu dubbate miti sana Yohaannistu dubbate garuu mee waa'ee Yohaannis kun Waaqayyoon bira ture yeroo jalqaba sagalee ture jedhee waa Yesuusin jedhee Yohaannis akkamitti jechuu danda'e qoy wal bira turan jalqaba qulqullaa guutummaan tisaayyuu Caaffanni qulqullaan guutummaan tisaayyuu hafuura Waaqayyoodhaan barraa'e hundisaayyuu isa kanaaf hundisaa fudhatamaadha guutummaa guutuutti mee isa kana manaa sofneerra waa'ee Yesuus manaa sofneerra gaaffii xiqqoon si gaafadha mee naa deebisuu yoo dandeesse naa deebisi mee waa'ee Yesuus jiru ustaadni na bira jiruuti waa'ee amantii kiyyaarraa na gaafatta yoo quraanarraa jette bakka akkanaatti akkanadha maali yoo jette sirriitti si ibsuu namni danda'u kun ustaad Abdulaziz jiru rakkoon qabu quraanarraa moo maalirraa gaafachuuf ayyee si gaafachuu fedhanii ragaa quraanarraas ta'e iddoo barbaaddee naa fiduu dandeessa rakkoon qabu ani waa'ee Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti moofaa keessatti dubbatameera hundisaayyuu dursa dubbatame akka inni gara biyya maal jedhame dhufuu isaa yoo mormine reedutti baga dhufee yoo tunne dhufuu baate isin adda sila waan waaqessannu tanu iyyuu qabdanu haa ta'u ammumaayyuu namuma tokko iyyuu waaqessaa jirtu tola taa'urra isin hambiseera. Maal jedhan jedhiini si gaafachuuf hin deema isa kana quraanni iyyuu mirkaneessa akka Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan dhalate isa kana quraanni kee illee ni mirkaneessa ni beeka ani waa'ee maal jedha quraanni ni qoqqofachumaan waan jette kana ragaa malee dubbatin fidi quraanarraa eddee Yesuus Kiristoos akka waaqa ta'e. Fidi ragaa akka waaqa ta'e siin hin jenne akka hafuura qulqulluudhaan ergamaa Gabri'eeliin itti dubbatee durboo Maariyaamiin akka isa ulfoofteen dubbataa inni maal siin jedhe. Hafuura qulqulluu waaqaaree hafuura qulqulluun dhalachuu waaqa nama godhaa. Isa kanaaf immoo isa kana yoo hin dubbatiin quraanni kun yoo isa kana asumatti dhiibnee waa'ee Yesuus ragaa namas kun jira. Gaafi obboleessoo Yesuus maali jettee amantame ati akkuma nama tokko akka nama kiristaanaatu Yesuus maali si'i? Yesuus gooftaa gooftotaadha siin jedheera. Gooftaa jechuun maali? Si'iif hin jedhe akka ati amantu. Lafarrattis waaqarratti naa himii siin jedhe maali Yesuus si'iif? Gooftaa gooftotaa kan jedhu hin jiru jennee biran dabarree isaa itti. Lafarrattis waaqarrattis gooftummaan maal jechuudha gooftaa gooftotaati jechuun hin jedhe maal jechuudha yennaa ibsu rakkoo miti dhiisa tafarsoo. Maal jechuudha gooftaa gooftotaati jechuun? Ajjeesuus fayyisuus du'aa kaasuus kan danda'u. Yesuus moo? Eeyyee Yesuus du'aa kaaseera. Okay, du'aa kaasee fayyisee ajjeeses beekaa? Hin kaasne abduse hin kaafne du'aa bakka inni itti qabu namni yaa dhaggeeffatu taajjabaa jiraati. Yesuus nama ajjeese qaba waan ajjeese yookiin waan ajjeese kaase wayi qaba. Waaqayyo waan hundumtuu ni danda'ama isa jedhamuuf isa kana Waaqayyo hin danda'ama rakkoon qabu. Waaqayyo kan jedhu caafamee hin jiru. Waan Yesuus waa ajjeese beekaa? Ajjeeseera kan jedhu caafamee hin jiru ani garuu Waaqayyootti